Eebila 22 2026 oduu sibuu neetworkii yeroo kana isin biraan geenya. Himatawwan obbo Taayee Danda'a adda cituu abukaattoon isaanii himan. Abbaan alangaa himatawwan haaraa sadan obbo Taayee irratti hundaa'ee ture akka adda kutuusa abukaattoon isaanii obbo Abarraa Nugus BBC'tti himan. Deetaan ministeera nagaa duraanii fi miseensi caffee obbo Taayee Danda'a himatawwan sadan ilaalchisee har'a jechuun eebila 22 2026 mana murtii waliigala federaalaatti beellamni qabamee akka ture abukaattoon isaanii himaniiru. Beellamni sunis manni murtii olaanaa federaalaa ittisaawwan himataa fi gaaffii mirga wabii himatamaan dhiyeessan kufaa gochuu isaatiin mana murtii waliigala federaalaatti oliyyatanii hordofaa turan jedhan. Oliyyannee adeemsa falmii irra turre. Beellamni har'a manni murtii waliigala falmii bitaaf mirgaa qabatee murtee kennuuf ture. Haa ta'u malee eebila 21 2026 abbaan alangaa waliigalaa himatichi akka ka'u waan murteessaniif himaticha adda akka cituuf iyyatanii jedhan. Iyyata abbaa alangaa sana bu'uura godhuunis manni murtii waliigala falmicha irratti murtii kennuun osoo hin barbaachisin himanni adda cituusaa himan. Abukaattoon obbo Taayee sababni himatni obbo Taayee adda citeef waan nutti himame hin jiru jedhan obbo Abrahaam. Itti dabaluunis himanni adda cituun bilisa jedhamu akka hin taane kan himan abukaattichi himanni adda citeeraa jechuun himatichi hin socho'u jechuu miti jedhaniiru. Aangoorraa kaafamanii erga hidhamanii booda himatawwan sadii kan irratti baname obbo Taayeen himata lamaan bilisa jedhamanii isa tokkoon immoo hidhaa cimaan waggaa 7 fi ji'a 2 akkasumas qarshiin Komishan irratti murtaa'ee ture. Ergasii oliyyannoo mana murtii waliigalaa federaalaatti dhiyeeffatanii adabbiin sun gara hidhaa waggaa 4tti gadi irrateeraaf. Murteen fooyya'ee sana mormuunis dhaddacha ijibbaata mana murtii waliigala federaalaatti iyyatni beellamarra akka jiran himaniiru. Gama biraatiin abbaan alangaa ji'oota muraasa durammoo gaaffiif deebii obbo Taayeen toora miidiyaa hawaasummaa Horn Conversation jedhamu waliin taasisan ka'umsa godhachuun himatawwan haaraa sadii irratti banuun ni yaadatama. Abbaan alangaa jalqaba obbo Taayeen eeruun himanni sun seera yakka bara 1996 keewwata 257 muraa tokko cabsaniiru kan jedhu himata tokkoffaa gochuun dhiyeessee ture. Haa ta'u malee himata sana akka fooyyessu mana murtichaan ajajni kennamuu isaatiin himatichi gara seera yakka bara 1996 keewwata 238 muraa tokkotti jijjiiramuusaa obbo Abarraan kana dura BBC'tti himanii turuun kan yaadatamudha. Seerri yakka keewwanni fooyyeessuun heera mootummaa fi sirna heera mootummaa hundaa'e humnaan diiguu kan jedhuu fi qabiyyee hedduu kan of jalatti hammatedha jedhanii ture. Himanni inni lammaffaa immoo raayyaa ittisaa ilaalchisee odeeffannoo sobaa fi dogoggorsiisaa ta'e dubbataniiru kan jedhudha. Himanni sun haleellaa iizii kaabaa raayyaa ittisaa irratti raawwatamee fi dhimmoota biroo ilaalchisee odeeffannoo dogoggorsiisaa fi soba ta'e kennaniiru. Sunis miidiyaa hawaasaa Horn Conversation jedhamuun kan tamsa'edha jedhan obbo Abarraan. Himanni sadaffaan immoo gaaffiif deebii Horn Conversation waliin taasisanii fi taalee sadiin tamsa'e irratti sirna seeraan hundaa'e irratti duula gochuun yakka mootummaa biyyattii sarbuu kan jedhudha jedhan. Himanni obbo Taayee irratti baname inni lammaffaa seera yakka bara 1996 keewwata 337 kan ilaallatu yommuu ta'u, himanni sadaffaan immoo keewwata 244 kan ilaallatu akka ta'es abukaattichi dubbachuu isaanii ni yaadatama. Xumura irratti ogeessonni fayyaa Zimbabwee hojii dhaabuun dhaga'ame. Neersonni Zimbabwee guutuu biyyattiitti hojii dhaabuun kaffaltii fooyya'aa fi haala hojii fooyya'aa gaafachuu isaanii waldaan Nars Zimbabwee ZINA beeksise. Neersiiwwan sunneen murtoo sana kan fudhatan waliigaltee kaffaltii mootummaa waliin taasifameen erga fashalaa'ee booda. Neersonni sunneen yeroo ammaa ji'atti doolaara 300 gadi kan kaffalamaa fi jiru yoo ta'u, baasii jireenya dabalaa jiru guutuun akka hin danda'amne dubbatu. Neersiiwwan sunneen daballii mindaa doolaara 30 mootummaan dhiyeesse kabaja dhabuu jechuun kuffisaniiru. Baasiin jireenyaa dabalaa jiru calaqqisiisuuf mindaa xiqqaan doolaara 600 gaafataa jiru. Lagannaan sun damee fayyaa Zimbabwee irratti dhiibbaa uumaa jedhamee eegama. Neersiiwwan sunneen haga mootummaan gaaffii bu'uuraa isaanii guututti hojiitti akka hin deebine akeekkachiisan. Mindaa sanaan maatii keenya jiraachisuun illee hin dandeenyu jedhan. Mootummaan Zimbabwee garuu haga ammaatti lagannaa neersotaa ilaalchisee deebii kenne hin qabu.